Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya miseensonni fi jaallattoonni YouTube Shanan Entertainment. Qophii keenya har'aatiin akkuma waadaa isiniif galle wantoota addunyaa irratti dinqisiisaa ta'anii fi kanneen biroo isinii qabannee dhufnee jirra. Isinis akkuma barame subscribe, share, like akka godhaniif hiriyoota keessan affeeraa ofiis yaadota gara fuulduraatti isiniif akka dhiyaatu feetan akka qabatanii nuuf dhiyaatan isiniin jenna. Egaan har'a wantoota 5 isiniif qabanneetiyyuu jirra. Isinis akka subscribe kanneen hin goone gochuu keessan hin daganne. Subscribe gochuudhaan nu faana maamiltummaa fi odeeffannoo haarawaaf wantoota garagaraa akka isin ga'u gochuu ni dandeessu. Egaan maatiiwwan keenya wantoota addunyaa kana keessatti uumama akkasumas waan dinqisiisoo fi wantoota dhokotaaf iccitawaa ta'an garagaraa isinii qabannee jirra. Isinis nu faana ta'uudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Gara wantoota isiniif qabannee dhumneetti osoo hin darbiniin dura subscribe gochuu keessan yaadadhaa. Wantoota gara fuulduraatti barbaaddan akka isiniif dhiyaatuuf comment gochuun nu beeksisaa. Isinis maamiltummaa fi yaada keessan nu laataa nu waliin turaa. Kangaaroo gaafa jedhamu tokkoffaa irratti kan isiniif qabannee dhufne keessaa gaafa kangaaroo jedhamu biyya Awustiraaliyaa kanneen hin yaadan hin jiran. Egaan kangaaroon biyya Awustiraaliyaa keessatti bineensa hedduminaan argamtu yoo taatu miila lamaan kan deemtuu fi garaa jalatti waan ilmoo baattu kan qabdu yoo taatu qaama saalaa qabdi. Qaama saalaa sadan keessaa michuu ishee dhaabbataa fi abbaa warraa ishee kan ta'etti kan isheen ittiin tajaajilamtu qaama tokko yoo ta'u qaama isa lamaa hafeen immoo michuu kara deemaa yookaan kanneen michuuwwan ishee kan birootii wajjin kan isheen itti fayyadamtudha. Lammaffaa irratti kan isinii qabannee dhufne risaadha. Risaa yookaan joobira yeroo jedhamu hedduun keenya ni dhageenya. Egaan jabina risaa namoonni yoo kaasanuu fi haasaa motivation uumuudhaaf itti fayyadaman ni dhageenya. Egaan risaan akka kana jabaatee fi qaroonsaa fagootti argu. Garuu bukkeerraan malee fuulduraan kallattiin yoo kaasan ijisaa dhangee yookaan immoo fokkisaa akka ta'e isinoo meeqaan keessantu quba qaba? Sadaffaa irratti yeroo ceenu kan argattan bishaan. Bishaan egaan qaamota keenya keessaa parsantii 75 akka qabatnee jiru hundi keenya yookaan immoo saayinsiidhaan kan mirkanaa'edha. Egaan bishaan malee dhalli namaa bultii dheeraadhaaf jiraachuu akka hin dandeenye beekama. Egaan gaafa bishaan dhugnu dandeettiin waa yaadachuu keenyaaf qorumsaaf yoo seen parsantii 5 kan warra kaanirraa akka achi ol kaatee saayinsistoonni ni dubbatu. Jireenya dhala namaa keessatti yeroo ammaa ashaaraan bakka olaanaa qaba. Jireenya guyyuu keessattis ni argama. Afraffaa irrattis kan isiniif qabannee dhiyaanne ashaaraa qubaa fi kan arrabaa yeroo ta'u akkuma ashaaraan quba keenyaa garagara ta'ee argamu ammas kan arraba dhala namaa hundumtuu garagaraadha. Kun waan raajiidha. Haa ta'uutii egaan namoonni ashaaraa qubaa malee dhalatan akka jiranoo hin beektu. Fakkeenyaaf yeroo darbe BBC irratti kan mul'atee ture biyya Indiyaa keessaa maatiin ashaaraa qubaa hin qabne akka jiranii fi iddoo garagaraattis akka argaman ni dubbatu.
Shanaffaa fi isa xumuraa irratti kan isiniif qabannee dhumne egaan kibriitii fi laayitarii yeroo ta'u, laayitarii fi kibriitiin osoo hin uumaminiin dura erga uumameen booda sigaaraan kan tamboo ittiin qabsiisan argamuu isaa meeqaan keessantu quba qaba. Kana malees abiddi gaafa bobeessamu yookaan laboomni abiddaa gaadidduu akka hin qabne meeqaan keessantu beeka. Mee qophii keenya har'aa kanaan golomnaatii isinis yaada qabdanuuf wantoota isiniif dhiyaachuu feetan nuuf dhiyeessaa. Egaan akkuma beekamu dhalli namaa osoo kibriitiin hin uumamin dura ichimee fayyadamaa ture. Amma garuu haalli salphateera jechuudha. Maatiiwwan garee keenyaa egaan dhaamsa irraaf qabnu kanaan xumurre irratti shanan kan jedhu kana subscribe gochuun nu faana ta'an dhaamsa keenya galatooma.